Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu beliau ki ya baga jata sirin jecha warone manta wiro sa shamar ka fune baga kam jirtan hundi kesano baga jata sirin jecha api internet bilash sini dalag wara sini kabada defe kale sere kuma argitan warone telegram ki na warta fajirtan tikatalas buara bu patenje nabdi kaba appiin kuni namoota internet bilash barbaadan qofa laallata. Namoota internet bilash hin barbaanne hin laallatu. Akkasumas warroota internet baatiidhaa kana riyaala 60 fayyadaman namoonni sunis itti fayyadamuu danda'anii warroonni appii internet bilash dalagu yeroo hundatti fayyadamuu warri barbaadan telegiraama kiyya jala deema. Yeroo appiin tokko dhaabate appii tokko dabarsinee dafeensi ni maxxansa. So appiin sun irratti hin citini. Appii kana pilaastoor keessaa argatanii SS haatun eletanii barreessitan bifuma isaa kanatti sinii baha. Appii kana downloadni godhatanii akkasumas telegiraama keessa warri jirtan sinii maxxansee jira linkii isaa jechaadha. Kallattumaan buufachuu dandeessanii warri waa barreessitanii buufachuu hin dandeenye jecha. Appiin kun akkuma appii kaanii erga keessa seentanii dirqama interneta karaa fedheenuu haa ta'u qabaachuu qabdanii erga qabaatanii kallattumaan dafee abdeet of godha keessa singalchee jecha. Erga keessa singalcheen booda warroonni bilash fayyadamu barbaada. Ani amma fakkeenya jaawii bilash fayyadamaa jira. Zeyni akka ajaa'iba dalagaa garuu mobaayilii irratti hin laalle. Amma sim kaardii ani harkaa qabu zeyni fi mobaayilii kanan irratti yaalee yeroo jechaadha. Sawaallee irratti ni dalagaa mobaayilii warri 60 ni dalagaa. Warri sawaallee hin dalaganatti fakkaata garuu yaalleeni sawaa waan keessa naqee makorreefu sawaas kaahera jechaadha. Zeyni jaawii sawaa akkasumas libaaraalee libaaraa asirratti illee argaa hin jiru. Ammaa fi garuunni update of godha jecha oolee bulee update of godha. Warroonni shabakaa internet fayyadamtan wanni isin godhuu qabdan dirqama najala deemuu qabdanii dafee yeroodhaan appiin tokko yeroo dhaabate tokko sinii maxxansan akkasii fayyadaman malee interneta bilaasha fayyadamanii appii tokko qofa irratti fayyadamuu gonkumaa hin danda'amu jecha. Dafanii yeroo to'atan appii san dafanii wal jalaa baasanii haga appii duraa san appii yeroo guyyaatti yeroo cufan ammas deebisanii kaleessas deebisanii dhaabanii jiranii jechaadha. Haga appiidhuma kan haga sirreessanitti appii kan fayyadamuun dirqama waan ta'eefu appii kana buufadha. Appii kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkasumas viidiyoo keessatti YouTube channel kiyya subscribe godha, like godha, TikTok kiyyas follow gochuun dagatinaadha. Link copy kaleessa leesin kaadden ture garuu namoota muraasa qofaatu na jala dhagee link copy godhaadha. Warningi yookaan reportiin irra godhame san akkanarraa kaastan abdii isinirraa qaba. Galatooma isheen walii gochuudha. Namoota biraan ga'an namootatti haayyaamtu jiraachuu mala itti fayyadamaa isin jedha. Naqannaa ture.